Guyyaan Arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna Wakkaatti naaf nu gargaarsa Rabbii keenyaatiin ol kaana Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena Guyyaan Arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna Wakkaatti naaf nu gargaarsa Rabbii keenyaatiin ol kaana Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena Bismillaahi maqaa Rabbii guddaadhaatiin jalqabna Rahmaanu yaa Rahiim mootii tumsa kan keesse kadhanna Sumaan namaa dhiisaa dilii teenyaas nu dhiisisiin jenna Nurra qotii nuuf rahmatii tola kan keesse abdanna Yakka keenyaaf nu salphiftee nu naqewwaare salphina Nurratti moosisin kufrii nurraa facaasisin jenna Himmoosiftuu jechuus garree tanaaf teenyeesi abdanna Izzaateetiin nu jabeessi nu taasisi hime mu'mina kee ta'uu feena tanaaf halkan guyyaa ceenaan Nasrii diiniin nu jabeessi mi tawfiiqaa fi tamkiina Nasrii diiniin nu jabeessi mi tawfiiqaa fi tamkiina Gabroottan kee jajjabeessi jajjabaachuu sani feena Nasrii diiniin nu jabeessi mi tawfiiqaa fi tamkiina Gabroottan kee jajjabeessi jajjabaachuu sani feena Guyyaan Arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna Wakkaatti naaf nu gargaarsa Rabbii keenyaatiin ol kaana Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena Ilma namaa taanee egaa duniyaa irratti argamne Nama ta'uu nuun himaadhaan himaa yoomuu dangaan qabne Carraa jiruu duniyaadhaa eega Rabbii nuuf kenne Jiraachuudhaaf mirga guutuu qabna tikeeta muranne Tikeeta keenya chaabbaasaa ilmi namaa waan hundoyne Fedhii Rabbiitiin duraanuu nu uumamne kanas dhufne Guyyaan keenyaan duniyaarraa deemuu beeyne gallakkifne Du'aa jiruu teenya keessaa harkan qabdan jechuu beeyne Tanaaf dhufne siin sujuunne egaa Allahaaf sujuunne Nun hidhinaa nun gatinaa biyyarraayis nun baasinaa jennee tanaaf sin kadhanne Nun hidhinaa nun gatinaa biyyarraayis nun baasinaa jennee tanaaf sin kadhanne Ganaallee waa sin kadhannu wallaahi fuulaa kee dhaabbanne Akkuma keenya makluuqaa laafina keessa nu banne Duuti dhuftus murteeffanne biyyarraa baanus dirqamne nuuf daawwii taate jaalanne Mirga jiruu yoo sarbamne bakka gad dhaabbannu dhabnes Islaamummaadhaaf yakkamne haqaan deemuu yoo dadhabnes Mokkora diin dadhabanne diin lakkisuun numan taane Hanga dhumnuu qaqqalabne dhumnus shahiidota taane Mokkora diin dadhabanne diin lakkisuun numan taane Hanga dhumnuu qaqqalabne dhumnus shahiidota taane Guyyaan Arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna Wakkaatti naaf nu gargaarsa Rabbii keenyaatiin ol kaana Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena Tanaaf akkii gad hin dhiifnu akkas ta'uu nuuf hubadha Yoo duraan taa'u jiraattan daddafaa koottaa yaabbadha Du'aa jiraa keessanillee bakka jiru wal yaammadha Basaasaa fi faraddullee mee waan agartan laalladha Duraanuu waa funaannatee siif bitame mee bitadha Diin kuffisuu yoo dandeessan koottaa humnatti laalladha Nuti diinsaarra jiraachuun kun nuuf carraadhaa jannoodha Warra haqaan dandeessanii hidhannoon teenya jabduudha Warra haqaan dandeessanii hidhannoon teenya jabduudha Mee yoo dandeessan nu dhorkaa islaamummaa hojjechuudha Mee yoo dandeessan nu dhorkaa islaamummaa hojjechuudha Mirga guutuu dhabnu sirruu guutuu seenee waan fudhannu Mirga guutuu nun kennine jennee wallaahi sin komannu
islaamummaa qabaachuudhaaf beeyna duruu ka jibbamnu jaalattanuu jibbitanuu islaaminaarraan dachaanu islaaminaa keessa malee mirga guutuu garreen beeynu irruu fudhanne jaalanne abad waliin hin jiraannu ol aantummaa seera dhugaa hamma kaanee kabachiifnu kan kafaluus ni kafala kaanis dubbiin ni katala arrakka feetanu taala kan kafaluus ni kafala kaanis dubbiin ni katala arrakka feetanu taala guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii erguu feena kana jechuu kootiif warri karaa maleetti na yaaddu akkuma feetetti yaadii sun si dhibdi annan dhibdu warra taa'ee foon baktiirraa nama eeguun baana sobdu warra dubbii dhageeffatee teessee akkas naan jechaa jirtuun kun amantiin nu facaasuuf dhufe jettee dudubbattu himuu baattus ni hubadhaa hundarra kaatuun si dhibduun tokkummaa waan eegaa jirtu seete hattuun biyya diiduun warra eegantu nu eegaa jira hattoota faradduun nadhi haattee na fakkaattee kan teessee na muggudduun hanna tantee na barsiisuuf if na fakkeessuuf na yaaddu najisummaa tantee dhaaluu dinnee tanaaf na baqattuun teetiifuu waa quban qabdu waan si fuudhuudhaaf si gaadu angadhaitee tana kaadhaan bishaan jaraasa waraabdu teetiifuu waa quban qabdu waan si fuudhuudhaaf si gaadu angadhaitee tana kaadhaan bishaan jaraasa waraabdu guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii erguu feena dheertuu miti dubbiin teessan dhageeffadhaa mee gabaabdu yeroo hedduudha shubbifnee tumne dibbeete goggoyduun faayidaadhaa fi midhaasiitiis yeroon taa'ee achi yaadu namni si wajjin jiraatu tansaa malee biyya yaadu ati silaa yokka keetii tanaas akkaan himuun feetuun miseensa keena godhuuf yaadda kan hawaasa bobbaaftu sheekkan irran na bobbaasuu feetaanis tunnaan taatuun haqaan himaa jira gurbaa tanaa miti taanuu naftuun mufiidisii koo fudhadhu maaliif teessee dukkanooytuun ganna gadaa jirta gurbaa dhiisif irraa siin tirfooytuun maaliif bilaa sharaffaatu mooteetumaafuu waan yaaddu osoo gartuu bahar seentu maaliif bilaa sharaffaatu mooteetumaafuu waan yaaddu osoo gartuu bahar seentu guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii erguu feena islaamummaan tun balloodha hubadhaa mee dhiphoo miti qaama guutuun seenii kottu maaliif dhibatta moggaatti seentu seeniiti gattaa'ee hin dhibatin hoshuratti santahuu baannaan dubbiintee hafan qabdu gaafii qabdi nu wajjin oolte as bulta salaatallee ni salaatta akkasumaaniif dhaamotta deemsi kan kee yeroo laalu akka namaa hollatuuti deemaa jirtaa gurbaa walleen fanjii awwaaltee asitti waan awwaaltee jirtu baasii akka wajjin jiraannutti baasuu baannaa wajji jiruun teenya duuba akkamiin tolte wal fuunfachuun numan oollee hanga fanjii san baaftutti baaftu baasii tola keetiin baasuu baannaan lola keetii wal sossobuun haftee jirti injiraannu akka duriitti tollu toluu dhaguututti toluu baattus mala keetii injiraannu akka duriitti tollu toluu dhaguututti toluu baattus mala keetii dhufaa jira guyyaan murtiin eeggannaa hammasuuti guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana
du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena. Islaamummaan irruun qabdu guutuudha herreesiiti, ilmi namaa irruun dhabuu jira hanqinni namaati. Diin islaamiitu siif guutaa ati fudhannaan sirriitti, yaada hamaa yaaduu dhiiftee yoo jaalattee nama saate, bifa toltee keessa keetii yoo galuu baatte kufriitti. Gabroottan saa warra haqaa jaalachuudha nama saate, ulamaa'ii jibbuu dhiisee barsiisoti diin rabbiiti. Barsiisummaa qofaa miti ulamaa'iin ijatooti, tuttuqaa isaaniitiin laalee jira harkaa sin irratti. Maal ta'uu keetiif jibbitaa ulamaa'iin sirra caalti, caaluu miti fakkii jaraatu si godhuun tuyyoom taati. Hanga summii saniif keessaa murtee baaftuu dirree irratti, murtee baaftuullee barnootan qabdu ganaadha siifafti. Wallaalummaa tan teebbeynaa ati ijoollee dheengaddaati, manguddoytuu sumriin teetii baalage ijoolleedhaa gadi. Wallaalummaa tan teebbeynaa ati ijoollee dheengaddaati, manguddoytuu sumriin teetii baalage ijoolleedhaa gadi. Wallaalummaa tan teebbeynaa ati ijoollee dheengaddaati, manguddoytuu sumriin teetii baalage ijoolleedhaa gadi. Dhufaa jira guyyaan murteen eeggannaa hamma suutiin, guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa. Islaama taanee jiraachuu akka taatus ni rakkamna, wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana. Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena. Guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatina, islaama taanee jiraachuu akka taatus ni yakkamna. Wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana. Du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena. Si arrabsuun kaayyoo kiyyaa miti garuu sinna aarse, ulamaa'ii arrabsitee tanaan lafaa sinna kaase. Silaa duruu asin dhiisuu lafaa lafeete harcaase, yoomna mul'ifte mataa kee dhoyfachaadha arra geeyse. Durii summiin nu facaasaa jirtam yoom waa nu dandeeyse, facaasuun keessan hin oolle rabbuma keenya balleeyse. Ganaasumaa waan hungootu summiin facaaftan dandeeyse, warri qur'aana jijjiiraa jirtu garuu godateeyse. Abshir abshir dhufaan jira jirma kan keessiif qopheeyse, bakkatti baatu laalladhu fajriin iftee bariin geeyse. Kaayyootan tee barbadeeyse rabbiin isin wasa keeyse, ajaatan tee sira geeyse biti ufuuf jette teeyse. Kaayyootan tee barbadeeyse rabbiin isin wasa keeyse, ajaatan tee sira geeyse biti ufuuf jette teeyse. Kaayyootan tee barbadeeyse rabbiin isin wasa keeyse, ajaatan tee sira geeyse biti ufuuf jette teeyse. Fira kan qeebaltu beekaa amantiin diin islaamaati, faallaa diyyaateen nu goosaa jirte wanti namaa gadi. Barii barii eeggachaa akka waan jirtu fakkaatti, barii isaaniitiin siif himaa dhageeffadhu mee sanadi. Du'a sheekan keenyaa jarri hifatanii eegan gadi, du'a sheekan gurguddoodha eeggatan akka bariitti. Yoom dhuma laata jechaati dhuma isaanii kadhachaati, sheekan gurguddoon biyyatti nurraa dhumna nu ballatti. Kana karoorri jaraati biyya balleessuudhaaf abdi, biyya teenyaas faffacaasuuf hawwii qaban fulduratti. Ifirraa eegaa cimsaati hattuun ilkaan qaratteeti, ifirraa eegaa cimsaati hattuun ilkaan qaratteeti. Gandarraa baafte si nyaachuuf kophaa si baafachuu feeti. Ifirraa eegaa cimsaati hattuun ilkaan qaratteeti, gandarraa baafte si nyaachuuf kophaa si baafachuu feeti. Warri du'uu sheekan keenya hawaa jirtan abaarama, bakka isaanii isinii fi sharriin teessan illeen dhuma. Gubbaarraa hanga jalaatti hin hambisin yaa Rahmaan,
sheekii shariifi saatahu hafuun qabu bareenyummaan duraanuu jibbite mootii warra jibbuu diin islaamaa galchii fixii nu fayyise hunda isaanii dhabamsiise adawwii sheekan islaamaa akka yaadan hin argatan abjuu sobaati manaama akka yaadan hin argatan abjuu sobaati manaama izaa diiniin irra aanse tursiise sheekan islaamaa akka yaadan hin argatan abjuu sobaati manaama izaa diiniin irra aanse tursiise sheekan islaamaa islaamummaan nama jaaraa diiguu keessaa harkan qabuun haqa haqaan kabachiise garuu baatil bakkan qabu islaamummaa dhugaa tanaan namni deemu rakkoon qabu jiruu namaan jibbu yoomuu summii awwaallateen qabu rakkoo miti isinuu yoo rakkoo taates tanni qabu diintu qabnaan sabriin qabu jiraachuudhaaf hajaan qabu faayidaan dhuunfaa takkan jirtu tanni isiif jecha dhabu baatil hiddaan buqqisuudha ergamtootii salafiidha qonqoo yaatu guysuudha islaamummaa utubuudha islaaminaa dur fudhanne har'a isaan nutti hin finne karaa nabiirra qajeelaa dhufne takka yoom mammayne kabajaa beeytota keenya jecha nabiirraa baranne dhaaltuu ambiyyaadhaa jechuun hadiisarraa kan fudhanne tuqaa jaraa hin ayyamnu isaan tuquun numan taane bara tuqaa ulamaa'ee osoo yaannu itti dhufne tuqaa jaraa san callisuun abas garuu numan taane bara tuqaa ulamaa'ee osoo yaannu itti dhufne tuqaa jaraa san callisuun abas garuu numan taane bara tuqaa ulamaa'ee osoo yaannu itti dhufne tuqaa jaraa san callisuun abas garuu numan taane hawaasa koonaaf hubadhaa ambilaashaasa waan jiruun rirmee diinii jira diinii islaamaa seenee kan qoqoruun aadaa hattoota saniitti baraa wanneen himaa jiruun sheeka fakkaatti yoo laalan namayyuu haafirraa baruun dura sheekaan biyya seenee hanga namaa lafas baruun maqaa jijjiirratee dhufee foonii lafeetee qoqoruuf darriin fedhan akka namni ka'ee islaaminaa baruun barnootarraa ittisuudha akka wallaalummaan turuun sumaa wajjiin olee buleeti kan taa'ee si gurguruun yeroo sossoohu qabeenyaan jira kan duubaa deeggaruun barnootarraa si ugguruun dalagaa saatatti jiruun ergaa abbaa qabdu jarree qaban kan duubaa deeggaruun bitaniin nutti bobbaasan saroota haafirraa barruun ergaa abbaa qabdu jarree qaban kan duubaa deeggaruun bitaniin nutti bobbaasan saroota haafirraa barruun ergaa abbaa qabdu jarree qaban kan duubaa deeggaruun bitaniin nutti bobbaasan saroota haafirraa barruun guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena dur wallaalaan turre majlisni biyya keessan baay'atuun darasaan teenya barachuuf amna dheeraadha kan deemtuun xiqqoo xiqqoon heddummaate majlisni diin bakka iyyuttuun biitti teenyaa biyya ilmii ta'uun beekamte keessattuun qulqulluudhaa wasa karraa hunda isaaniituun qeebaltuun tan dhufteehuu bakka dhorkan facaasanii barbadeessan ahbash biyyarraa fageessan fatwaan afaan qabachiisan bakkarraa dhufte dachaasan tan dhufteehuu bakka dhorkan facaasanii barbadeessan ahbash biyyarraa fageessan fatwaan afaan qabachiisan bakkarraa dhufte dachaasan guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nu galchin jiruun nasrii harkuu feena guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana
du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuufeena. Shira shayxaanaati wanti silaahu addan dhaabbattuun wal guurrattee kaatee har'aas gareen sheekan arrabsituun maqaa isaanii hin dubbadhu ifumaa faalallabatuun maqaa gaariidhaan if yaamtee dhuftee hattuu waan hunattuun hanga fetee isaa shubbiftuu ragaa kitaabaatti hin qabduun salafa gaarii ni beeynaa ni jaalannaa nu durattuun akka waan kaatee nu barsiisu feetuuti wanti hamtuun asii wacaa jirti ijoolleen afaan namaatii yayaatuun maanaa kitaabaa jijjiirtee saniin qarshii itti nyaattuun tun biyya teenyaaf hin taatu abbaan fedhee isaa waywaatuun ardiin diiniin bilisoomtee ganaa sobaan hin gabroomtu. Tun biyya teenyaaf hin taatu abbaan fedhee isaa waywaatuun ardiin diiniin bilisoomtee ganaa sobaan hin gabroomtu. Guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuufeena. Qabna dhaaltuu ambiyootaa iftuu biftuu kabariisa warra daandii sirrii gaarii turan hawaasa barsiisa raabsaa hadiisaa qur'aanaa umriisaa guutuu barsiisa jiran sheekan keenya hundi waan baran biyya dhaalchisa halkanii fi guyyaa osoon hifatin diin nu barsiisa muftii haqaa qabna sheekan keenya sheekkooti majlisa waan nu dhibees isaan irraa dhayne barraatii nu dhiisa. Muftii haqaa qabna sheekan keenya sheekkooti majlisa waan nu dhibees isaan irraa dhayne barraatii nu dhiisa. Guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuufeena. Carraan jiruu duniyaa kun ajaa'iba waan hangalleen addanaaf baati jechaatiin dabarse obsaan bubbuleen. Guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu akka taatus ni akkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuufeena. Nama hedduudha kale isaa caayaa takka wajjin oolle miseensa diin rabbii taanee xilaata diinitti duulle wal amannee wajjin turre osoon jiraatin shakkilleen gariin isaanii darasootaa jira garuu kan sheekaalleen kan khidmaa diin rabbii irratti fakkii godhanne gaanulleen amna dheeraa waliin deemaa dhufne garuutu waan galleen deemsa deemaa jirru keessaa dhabee waa hin sanaan galleen xiqqoo tureetti bubbule jijjiirratee bifa saallee dhufe dachii wasa keessuuf bakka kalee waliin oolleen. Xiqqoo tureetti bubbule jijjiirratee bifa saallee dhufe dachii wasa keessuuf bakka kalee waliin oolleen. Maqaa sheekaa darasootaatiin silaa waa kanan kaasuun jara saniif mishigii taate tanaaf hin fedhe kaasuun sheeka ta'ee biyya diigee silaa hawaasni nun dhiisuun sheekan jennaan ummanni keenya kabajee kan ol baasuun silaa hattuu biyya baasaa waan fedhellee hatti farsuun mudawwarii fi imaamaa uffannaa waa maqaan kaasuun tokko miti isaan sanuu nama isaan tokkon dhiisuun akkan majaalachuu malee beekuuf irraa addaan baasuun warra beekuuf beekaa dubbii kan beeyne beekaa fadhiisuun tattaa'atii walillaalaa haqqii baatil biyya baasuun warra beekuuf beekaa dubbii kan beeyne beekaa fadhiisuun tattaa'atii walillaalaa haqqii baatil biyya baasuun. Yeroo ammaa dharri afaan baasee haqqii waan ukkaamse fakkaate yaabbolaa kiyyaa garuu numaatutti dhiise
haqa haqaan falmachuudhiif nebiyya toonu salphise baaxil ta'uu isaa mormuu dhiifne numa qoyse tanaaf munaafiqni ka'ee ulamaa'oota xiqqeesse ulamaa'ii kan rabbiinu sadarkaa isaanii ol kaase ulamaa'ii kan rabbiinu sadarkaa isaanii ol kaase dhufee xureessuudhaaf yaale jechootan taaneen arrabse ulamaa'ii kan rabbiinu sadarkaa isaanii ol kaase dhufee xureessuudhaaf yaale jechootan taaneen arrabse guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena kabajamuu qabdi silaa ulamaa'iin ija teenyaan caayaa jiruu hawaasaati jibbituu farra nageenya wallaalarraa nu jijjiiraa diiniin ibsan jiruu teenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya waan hin jechaa jiru kana naaf hubachuu qaba namni jarri nuun qaanfannee tanaaf hin qaanyeessaa jiraanis gariin isaanii sheekan irraa turan ilmi baratanii baranii deemanii as deebi'anii maaliif jibbanii kitaaba sheen hin beekne waan deemanii baratanii kun jallaadhaa kun qaceelaa hundarrattuu haasawanii hanqina sheekaniin illee barbaadanii yoo dhabanii waan ja'aniin numan dhaban wallee wahii dhaqabanii sankakkanaa akkasii jechuun namaaf odeessanii badii isaanii yoo gaafatan ittuma dhiisimee janii badii isaanii yoo gaafatan ittuma dhiisimee janii himannaa takkalleen qaban bilaaj islaama jibbanii badii isaanii yoo gaafatan ittuma dhiisimee janii himannaa takkalleen qaban bilaaj islaama jibbanii kabajamuu qabdi silaa ulamaa'iin ija teenyaan caayaa jiruu hawaasaati jibbituu farra nageenya wallaalarraa nu jijjiiraa diiniin ibsan jiruu teenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya fidaa isaanii taanee dhumnaa hin tuqinaa sheekan keenya tuttuyxaniin booreysinaa haala jiruu fi jireenya guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena guyyaan arraa kuni dabra ta'uu namuun dagatinaa islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkaatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii